Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u isiniin jecha ani Fayyisaa Haayiluuti. Kun qubee akkaadaamiirratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 11ffaa yuunitii 3ffaarra walitti geenye jira. Akkasuma immoo yuunitii 3ffaa keessatti egaa viidiyoowwan keenya darbeerratti paartii 7 walitti ilaallee jira. Viidiyoo kanarratti kan nuti walitti ilaalu paartii 8ffaa the system of linear equations with 2 or 3 variables kan jedhu system of linear equation variable lamaaf sadii warra qaban jechuudha. Almost paartii kanaa fi paartii 9ffaa irratti gargar qoodee walifaana ilaallaa jechuudha. One of the main reasons of studying matrix is to solve system of linear equations. Kan immoo sababiin nuti maatriksii qo'annu jechuudha yookaan immoo waa'ee maatriksii nuti itti barannu inni tokko maalidha? Sababa maatriksii fayyadamne system of linear equation solve goonuufidha jechuudha. Linear equation akka nuti solve goonuuf jechuudha. Mee sana bira toongeeni activity 3.17 kana solve goonu. Maal jedha? The sum of two natural numbers is 30 and the second number is 4 more than the first number jedha. Ida'amsi yookaan immoo ida'amni lakkoofsa natural number lama 30 jedha. Inni tokko immoo isa tokko meeqaatiin caalaadhe? It is more than 4 more than the first number lakkoofsa jalqaba meeqaatiin caalaa jedhe 4tiin caalaa jedhe. Find the numbers jedhe lakkoofsa akka nuti barbaannu jechuudha. Kan nuti gaafatamne asirratti. So asirratti mee wanti jennee akkaan. Let's say the first number x is the first number. The first number jedheeti akka x jechuudha. Y immoo is the second number yookaan immoo isa lammaffaadha haa ta'uuti jechuudha iddoo kanatti. So x plus y ni qixxeetaa meeqa ta'uu qaba? 30 ta'uu qaba nuun jedhe. 30 ta'uu qaba nuun jedhe. Inni kan biraani the second number inni lakkoofsi inni lammaffaa jechuudha. 4tiin isa jalqabaanii caalaa nuun jedhe. Kana jechuun isa jalqabaa irratti 4 yoo ida'ane qixxeetaa maal argana jechuudha? Isa lammaffaa argana jechuudha. So x plus 4 is equals to y dha jechuudha. Kana jechuun immoo x minus y is equals to negative 4 ta'a jechuudha. Kana jechuun yookaan immoo y minus x is equals to positive 4 ta'a jechuudha. Amma egaa equation jalqaba qabna ture. Amma immoo equation kan biraa qabna jechuudha. That is y minus x is equals to what? Positive 4 dha jechuudha. Mee equation kana reorder godhee haa barreessu bifa kanaatiin jechuudha. Inni jalqaba x plus y is equals to 30 dhumala. Sattaanii jiru immoo negative x plus y is equals to positive 4 jedhee bifa kanaatiin haa barreessu. Amma gaa asirratti ilaala. Inni jalqabaa equation tokkodha. Inni kunis immoo equation tokkodha. Bifa kanaatiin equation variable lama yookaan immoo lamaaf sanaa ol of keessatti qabu jechuudha. Al takkaa yoo nuu kenname jechuudha. Al takkaa yookaan immoo wal faana akka solve goonuudhaatiif yoo nuu kenname jechuudha. Maal jennaani? System of linear equation jennaani jechuudha. Warra system of what? System of linear equation. Sababiin isaa maalifidha? Asirratti value x fi y yoo arganne fakkeenyaaf isa jalqabaa kana qofaa dhugoomsa isa lammaffaan dhugoomsu yoo ta'e himni kun guutummaa amsa maal ta'a jechuudha? Soba ta'a waan ta'eef jechuudha. Amma asirratti hima kana deebisa sirrii isaa argachuudhaaf jechuudha. Isa jalqabaas ta'e isa lammaffaa maal gochuu qaba? Dhugoomsuun irra jiraata jechuudha. So equation bifa kanaatiin nuu kennaman hundiyyuu maal jedhamu? System of linear equation jennaani jechuudha. So gama system of linear equation kana solve gochuudhaatiif kutaa 9tti akka barattanitti jechuudha. Elimination method faa baratanitu graph method faa jechuudha. So isaan keessatti elimination method fayyadamne haa hojjennu iddoo kanatti. Elimination method fayyadamuudhaatiif kanatu callisee walitti deessitti maal ta'a? X plus negative x that is 0, y plus y that is 2y is equals to 30 plus 4 that is 34 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu y is equals to lama lamaatiif jechuudha. Kana lachuu meeqa ta'a jechuudha? 17 ta'a jechuudha. So the value of y is equals to what? 17. And the value of x in immoo agaasitti y minus x in qixxeetaa meeqa irra 4 dhaandeera. Kana jechuun x toon achi dabarse y toon kana jechuun y minus 4 ta'a jechuudha. So x is equals to 17 minus 4 ta'a jechuudha iddoo kanatti. So is equals to positive 13 ta'a jechuudha. Sana booda gaasitti maal jennee ture? X plus y in qixxeetaa 30 ta'uu qaba. Akkasuma immoo x plus negative x plus y in immoo 4 ta'uu qabaanneeti jalqabne ture jechuudha. Kanaafiyyuu amma kunis asitti gatii y fi x arganne kun jechuudha. Kana lamaan isaanii dhugoomsa jechuudha. Asirratti ilaala. X plus y kana jechuun iddoo kanatti y meeqa finne? 17 ida'uu x in immoo meeqa finne? That is 13 is equals to 30 ta'ee jechuudha. Akkasuma immoo negative x plus 4 plus y toon jedhee immoo jechuudha. Iddoo kanatti is equals to x meeqa finne? That is negative 13
plus y immoo meeqa finne torba qixxeetaa meeqa ta'e no positive 4 ta'e jechuudha. Lamaan isaanii iyyuu maal godheera dhugoomseera jechuudha. So equationiin bifa kanaatiin nuu kennamu jechuudha. Yookaan immoo lamaan isaa wal faana dhugoomuu qabu. Yookaan immoo lamaan isaa wal faana solve gochuu qabdu yoo nuun jedhe that is what we call system of linear equation jennaan jechuudha. Inni kan biraan egaa mee amma immoo activity definition 3.18 immoo wal faana ilaallu maal jedha an equation of the form a1 x1 plus a2 x2 plus jedhee haga an xn itti fufa yoo ta'e is equals to b jedhame yoo nu kenname where a1 a2 up to an and bn are real numbers yoo a1 a2 warri jennu kun jechuudha real number yoo ta'ani is called linear equation in n variables jedha asirratti variable sun immoo maala x1 x2 xn asirratti x1 x2 gaafa jedhu garaagariidha jechuudha variable sun kana jechuun fakkeenyaatiif x1 x toon jedhe x2 immoo y toon jedhe x3 immoo z toon jedhe jechuudha bifa kanaatiin deema yoo ta'e jechuudha they are variable dha jechuudha kan immoo jijjiiramaa isa jennu sana jechuudha these variables x1 x2 up to xn are called noun as what are called unknown jennaan jechuudha kan immoo variable warra gatiin isaanii hin beekamnedha jechuudha isaan kun. So asirratti egaa the equation 2x minus y is equals to 5 is what linear equation dha jedha iddoo kanatti linear equation dha jedha iddoo kanatti ilaala linear equation dha. Linear equation fi system of linear equation garaagarummaa isaan qabani asirratti kuni equation tokko qofaadha kan nu kennu equation tokko qofaa jechuudha. That is linear equation jennaan jechuudha. Equation tokko qofaa yoo ta'e garuummaa otoo equation kun lamaan wal faana nu kenname ta'e tokko lamaan fakkeenyaatiif 2x minus y is equals to 5 akkasuma immoo 2x plus 3y plus 4z is equals to 5 otoo kun lamaan bifa kanaatiin nu kenname ta'e at the same time jechuudha. Then it is said to be what system of linear equation jennaan ture jechuudha. Garuu gaasirratti linear equation qofaadha kan nu kenname. Sababiin isaa maal equation tokkitti qofa qabna waan ta'eef jechuudha. Equation tokkitti qofa taanaan jedha then it is said to be what linear equation jedhama jechuudha. Akkuma saddoo kanatti barreeffame kan equation tokko qofaatu jira. Inni kan biraan the equation 2x plus 3y plus 4y 4z is equals to 5 jedha asirratti. Jijjiirama lakkoofsa hamma barbaade haa ta'u jijjiirama hamma barbaade nun galchu. Garuu equation meeqatu jira? Equation tokko qofaa jira taanaan linear equation jennaan jechuudha. In 3 variables x, y, z. Inni kan biraan C irra kan jiru the equation x1 plus pi x2 plus 4x3 plus x4 plus 1 over 3 x5 is equal to 0 nun jedhu. Is a linear equation in 5 variables x1, x2, x3, x4, x5. Inni kunis immoo egaa linear equation dha jechuudha. Sababiin isaa maal iddoo kanatti equation tokko qofaatu nuu kenname waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti remark jedhee kan kitaabni keessatti nuu kenne jechuudha. A linear equation does not linear equation does not involve product of variables. Variable walitti baay'achuu hin danda'u. Kana jechuun x1 times x2 gochuu hin dandeenyu yookaan immoo x times y kan jedhamu jiraannaani linear equation jedhamu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan quotient of variables. Variable illee walitti firamuu hin danda'u. Kana jechuun x1 divided by x2 jechuu hin danda'u yookaan immoo x divided by y yoo jedhes immoo linear equation jechuun hin dandeenyu jechuudha. Inni kan biraa root of variables. Root of variable illee fakkeenyaatiif root of x, root of y, root of x1 tonuun jedhee isaan kun illee linear equation jechuun dandeenyu jechuudha. Inni kan biraan all variables that occur in the equation are only equal to power 1 nun jedhu. Variable achi keessa jiru hundi isaa maal ta'uu qaba? Power isaa tokko qofaadha jechuudha. Tokko ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaatiif x to the power of 2 toonuun jedhee this is not a linear equation miti jechuudha kun. Hundi isaanii maal ta'uu qabu? Tokko jechuudha poweriin isaanii. Fakkeenyaaf asitti ilaala. Poweriin kanas tokkodha. As keessa variable walitti baay'ate hin jiru. Variable walitti firamee hin jiru. Akkasumas variable square root jedha galee hin jiru. Variable immoo square ta'e hin jiru yookaan immoo cube yookaan the power of 5 the power of 4 ta'e hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu ishii kana sirriitti gargar baasuun sinirra jiraata jechuudha. Mee iddoo kanatti example daatiin ilaallu. Iddoo kanatti maal jedha? Example 2 give your reasons why each of the following equations is not what? Not a linear equation. Sababa kee kennii jedha. Sababa isaan kun itti linear equation hin taane jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana fudhannee iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? It is x square qaba iddoo kana 3x square. Garuu maal ta'uu qabanneerra linear equation keessatti
any variable must be what has a power of 1 qabaachuu qabaanne ture. Kanaafiyyuu x square is not what? It is not a linear equation. Kanaafiyyuu kun guutummaan isaa maal ta'uu jira? Linear equation miti jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti x times y nu jedha iddoo kana. X times y minus 2z plus w is equals to 1. Isaan kun hin ta'u ture. Garuu sababa isheen kun x times y taateef jechuudha iddoo kanatti x times y gatii ta'eef jechuudha iddoo kanatti it is not a linear equation dha jechuudha. Why? Because it involves the product of what? Two variables. The product of two variables. Inni kan biraan iddoo kanatti immoo laala. Kun immoo maal of keessatti qaba? Square root of keessatti qaba jechuudha. So this one is also not a variable because it involves the square root of a variable jettani deebisuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan definition 3.19 irra kan jiru maal laallu? Definition 3.19 irratti maal jedha? An n tuple numbers C1, C2, Cn yookaan immoo walitti qabamni nambaroota n ta'an jechuudha. Baay'inaatiin n ta'anii walitti qabamni isaanii jechuudha. It's said to be a solution to a linear equation. Linear equation gama solution mataa isaa danda'e qaba. Sun immoo gaa linear equation tokko solution isaa kanadha. Fakkeenyaaf C1, C2, C up to Cn jechuudha. It is said to be the solution of linear equation kan tu jennu yoo a1 x1 plus a2 x2 plus an xn is equals to b ta'u yoo ta'e. If the equation is satisfied when we substitute x1 is equals to c1 times x1 yeroo c1 ta'u x2 immoo c2 na ta'u xn immoo cn erga ta'ee booda jechuudha. The equation in the equation that is if a1 times c1 is plus a2 times c2 plus a3 times c3 up to an times cn qixxeeta b ta'a yoo ta'e jechuudha. So yoo seera kana guutate jechuudha c1 up to cn kun it is the solution of this equation jechuu dandeenya jechuudha. Kanuma this linear equation jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan asirratti maadha? The set of all possible solutions of a given linear equation is called what? The solution set or the general solution set of the given linear equation jennaan jechuudha. Asirratti maadha? The set of yookaan immoo tunni possible solution jechuudha. Possible solution of a given linear equation kamiyyuu maal jedhama? Solution set or general solution set of the given linear equation jennaan jechuudha. Hundi isaan iddoo tokkotti qabamanii solution setidha yookaan immoo general solution set of that given linear equation jechuun ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti kan suurti ilaallu example yaalaallume. Example 3 consider the linear equation 2x plus y is equals to 4 non jedhe. Asirratti sana booda eeratti maal non jedhe which of the following ordered pairs these are solutions of the given linear equation jedhe. Isaan kan keessaati isa kamtu solutionii isaan kanaati non jedhe. Asirratti ordered pair dha miti kan nu kenne ordered pair keessatti inni jalqabaa x dha inni itti jiru immoo y dha jechuudha. Asirratti ilaala equation kun x fi y dha kan inni of keessatti qabu. So akka inni gaa ordered pair isaan kun solutionii wanta kana akka isaan ta'an check gochuudhaatii fi bakka x isa kana galchina bakka y immoo kana galchina check goona jechuudha. Yoo inni qixxeeta afur kenna ta'e that is the solution of that linear equation dha jechuudha. Akkuma iddoo kanatti ilaalle kana jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kamtu ture iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti C1, C2, up to Cn solutionii wanta kanaati kan tu jennu yeroo bakka x fi substitute goonu jechuudha. Bakka x1, x2, x3 loo substitute goonu qixxeeta b nu kenna ta'e then it is the solution set of the given linear equation dha akkuma jenne sana jechuudha. Kanaaf egaa isa kana solve gochuudhaaf yookaan immoo check gochuudhaaf jechuudha. Ordered pair iddoo kanatti ordered pair 2,0 dhaatiif cheekaa godhu jalqabata 2,0 sana booda bakka x lamatu gara jechuudha. Kanaaf 2 times 2 plus bakka y immoo 0tu gara 0 is equals to 4. Kana jechuun 4 2 times 2 jechuun 4 plus 0 is equals to 4 4 is equals to 4 ta'e. So this one is what? The solution of this linear equation jechuudha. Ammas isa kanas immoo check gochuun nurra jiraata. For ordered pair of what? 0,2 amammoo jechuudha. Bakka x meeqa galchina jedhamu ammoo 0 bakka y immoo 2 galchina jechuudha. Kana jechuun 2 times 0 plus bakka y immoo 2 galchina jechuudha. 2 qixxeetaa meeqadha? 4 dhaan on jedha jechuudha. Check goona jechuudha. Kanaaf 2 times 0 that is iddoo kanatti kuni 0 ta plus 2 is equals to 4. 2 is different from what? 4 dha. Kanaaf iyyuu inni kun immoo maal miti jechuudha? Solutionii ta'uu hin danda'u jechuudha. Solutionii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan immoo kan ammoo cheekaa goona.
1,2 kana immoo galchina jechuudha. Kana jechuun immoo 2 times bakka x kana meeqan galcha jechuudha tokkoon galcha times 1 plus bakka y immoo lamaan galcha jechuudha. Dhidheeta 4. Sana 2 times 1 that is 2 plus 2 is equals to 4. 2 plus 2 that is 4 plus 4 no is equals to sorry 2 plus 2 that is 4 is equals to 4. Kun immoo maal ta'eera? It is solution yookaan immoo equality era waan ta'eef so this one is also what the solution set dha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal jedha asirratti which order pairs as the solution dilemma. So solution set is equals to maalidha jechuudha. Iddoo kanatti 2,0 akkasuma immoo meeqadha 1,2 ta'a jechuudha. This is the solution set for this equation dha jechuudha. Asirraati egaa kuni solution set jedhee gaafa barreessu akkasitti isaan kana keessaatidha malee any real number kan biraan baay'eetu jira jechuudha. Sababiin isaa maali? Kun kan nuu kenname keessaati qofadha. Kanaan check ni godhe jechuudha. Inni kan biraan birra kan jiru moo laala. Find the solution set of the given linear equation jedhama asirratti. Linear equation kenname sanaatii fi solution set isaa akka nuti barbaadnudha jechuudha. Kan nuti gaafatamne asirratti. So solution set isaa barbaaduudhaatiif egaa asirratti equation sana solve goona jechuudha. Amma asirratti real number irrattidha kan nuti gaafatamne jechuudha. Iddoo kanatti birra kan jiru ni jalqaba irra kan jiru hojjenne ture. Birra kan jiru maalidha? 2x plus y is equals to 4 dhaatiif maal barbaadna jechuudha amma solutionii barbaadna jechuudha. Mi'a asirraati y dhaatiif solve goona. Y is equals to 4 minus 2x taati jechuudha. Sana booda erga bifa kanaatiin arganne booda amma variable lama qabna equation immoo tokko qofa waan qabnaatii fi solution keenya bifuma jijjiiramaatiin keenya jechuudha. Sana jechuun egaa amma iddoo kanatti solution set is equals to jennee value x asirratti egaa x ni maala x is an element of what real number dha jechuudha karaa biraati. Y no is equals to 4 minus 2x taati. So the solution set is what x comma 4 minus 2x jenneeti such that x is an element of real number jennee bifa kanaatiin kaa'uun ni danda'ama jechuudha. X maala x an element of real number dha. Sana booda immoo solution keenya immoo x, 4 minus 2x jennee deebisuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan exercise 3.14 kana ilaala. Give your reasons why each of the following equations is not a linear equation jedhe. Sababa isaanitti linear equation hin taane sababa kennitu jechuudha. Asirratti gaalaala equation kuni x plus 5y square is equals to 7 jedhe. Asirratti maal involve godheera? The linear equation no this equation involves what? The square of the variable. Variable square of keessaati waan qabudhaatiif it is not a solution. Kanaaf iyyuu kanaatti maal jettee deebisuu dandeessuudha? The equation involves what? The square of the variable. So it is not a linear equation dha jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti ilaalaa kana x plus y times z plus w is equals to 0 nuun jedhe. It involves what? The equation involves the product of two variables. So it is not the linear equation miti jechuudha kunis. Inni kan biraan x minus y plus 4 times square root of z. Asirrattis immoo the square root of variable gatiif keessaatii qabu maal ta'uu hin danda'u jechuudha? Linear equation ta'uu hin danda'u jechuudha. Sana booda bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha? Consider the linear equation x minus 3y plus 5 nuun jedhe. Linear equation kana consider godhi nuun jedhe. Sana booda which of the ordered pairs 1 1 2 negative 1 5 0 are solutions of the given linear equation jedhe. Kana ofii keessanitti solve godha. Keessa galchitanii isaan kana keessaatti kamtu hima kana akka dhugoomsu gargar baasuudha jechuudha. Inni kun salphaadha. Birra kan jiru isiniif hojjedha. Find the solution set of the given linear equation jedhe. Asirratti kuni linear equation sababiin isaa product of variable hin qabu, division of variable hin qabu, square root of variable hin qabu, square of variable hin qabu. Kanaaf it is linear equation dha. Linear equation kana gaa solve gochuudhaatii fi maal haa godhu iddoo kanatti baay'ee iddoo kanatti y qofaadhaaf miti x dhaaf illee furuu ni dandeenya. Kana jechuun fakkeenyaaf toon x dhaaf fure x is equals to 5 plus 3y ta'a jechuudha iddoo kanatti. Sana booda solution set keenya gaafa barbaannu solution set is equals to jennee maal goonee kan jiru dandeenya jechuudha. Amma gaa asirratti x jechuun 5 plus 3y ta'e jechuudha. Koomaa jennee iddoo kanatti baay'ee iddoo kanatti kana barbaachisu dhiisuu danda'a. Yookaan immoo yaa tobarrisne gaariidha. Bifa kanaatiin 5 plus 3y koomaa y jenna jechuudha iddoo kanatti. Sana booda y jechuun immoo gaa elementii eenyu ta'a jechuudha? Elementii real number ta'a jechuudha. It's an element of real number. Yookaan immoo kana bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama. Asirraati eenyutii furree y dhaatiif furree jechuudha. Kana jechuun
Gaafa y dhaatiif furuu maal ta'a? 3y is equals to kun achi darba kun immoo as darba that is x minus 5 sana booda y is equals to maal ta'a jechuudha? X minus 5 divided by 3 ta'a jechuudha. So solution seetiin keenya is equals to x comma maal ta'a jechuudha? X minus 5 divided by 3 comma where x is an element of real number jennee deebisuun ni danda'ama jechuudha bifa kanaati. So this one is also the solution, this one is also the solution. Yookaan kan yookaan immoo kan garuu tokko isa qofa deebisuun sinirra jiraata jechuudha. Iddoo kanatti kuni or jechaniitidha. Tokko isa qofa jechuudha kan isin deebistan. Tarii filannoo keessa inni kun jiraachuu danda'a, inni kunis jiraachuu danda'a jechuudha. Lamaan isaanii solution sirriidha. So kana bifa kanaatiin deebisuun ni danda'ama. Inni kan biraani augmented matrix of a system of linear equation wanti jedhamu jira. Augmented matrix. Asirratti maala the main objective of this sectioning kun jechuudha yookaan immoo augmented matrix of the system of linear equation kan jennu is to find the set of all common solutions of a finite number of linear equation having the same variables. Variably wal fakkaata warra qaban jechuudha. System of linear equation. Amma gaa system of linear equation akkuma jalqabarsiisni kaasuuf jedhee fakkeenyaatiif 2x plus 3y plus 4z is equals to 5 ta'uu jedhee akkasuma immoo 3x plus 2y plus qixxee taa'ee 6 ta'uu jedhee iddoo kanatti inni kan biraan immoo 4x plus 2z is equals to 6 ta'uu jedhee this one is a system of linear equation with 3 variables 3 equation jechuudha. Asirratti so definition isaa tolaalle jechuudha. Amma definition 3.10 tolaalle let aij bi is an element of real number yookaan immoo element matrix wayite jechuudha salphaadhumatti for I is equals to 1 up to m and j is equals to 1 up to n. A finite set of linear equations a11 x1 plus a12 x2 plus a1n times xn is equals to b1 jedhamee kenna bifa kanaatiin kenname jira. This one is equation 1, this one is equation 2, up to equation m itti jira yoo ta'e jechuudha. Is called the system of m linear equations in n variables. Kun egaa wal faana nuu kenname yoo ta'e jechuudha bifa kanaatiin. Garuu maadha equationoonni isaan kun jechuudha the same variable qabu jechuudha. The same variable. Yeroon akkasiin jedhu variablein hundi isaa as keessa jiraachuu qaba jechuu miti. Akkas jechuu qotoon hin taane garuu maadha wal faana kennaman yeroo ta'e jechuudha. Given at the same time. Sana booda system of linear equation jedhama jechuudha. Equationii amma hammam qabu tokko lama haga m itti deema jechuudha. Akkasuma variable meeqa qabu tokko lama haga n itti adeema jechuudha asirratti. Kana jechuun fakkeenyaatiif akkasitti fudhachuu hin dandeenye. Yoo no kana iddoo kanatti kana. This one is system of linear equation jechuudha. System of linear equation. Variable nuti qabnu mara x, y, z. Equation yoo meeqa qabna tokko lama sadii qabna jechuudha. So this is the system of three linear equation in three variables jechuudha. In three variables jennee deebisuu insi gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraani activity 3.19 immoo tolaalle jechuudha. Let a is equals to bifa kanaatiin nu kenna jira. X immoo bifa kanaatiin nu kenna. B is bifa kanaatiin. Find ax nu jedhe a irratti jechuudha. Asirratti ax gaafa jedhu tokko walitti baay'isnee kaa'uun ni danda'ama yookaan immoo wal cina akkasumatti jechuudha. Ax gaafa barbaannu jalqaba irratti a keenya ni barreeffanna 1 2 1 3 sana booda times x y ta'e jechuudha iddoo kanatti. Sana booda kana too walitti baay'isnee fakkeenyaatiif amma jechuudha. Kana too walitti baay'isnee maal ta'a? Raawusa kana kolomini kanaatiin baay'isna misire sana booda jalqaba irratti walitti baay'achuuf dhiisuu isaanii cheek gochuu qabna misire kun asirratti meeqa 2 by 2 matrix kunoo meeqa 2 by 1 matrix walitti baay'isuudhaatiif inni keessaa maal ta'uu qaban siniin jedheera yeroo multiplication of matrix baranne jechuudha inni keessaa lama wal fakkaachuu qaban asirratti wal fakkaateera sana booda inni alaa immoo maal arganne matrix nuti argannu saayizii isa alarra jiru kana 2 by 1 arganna jechuudha sana booda kanaatti gaafa baay'isnu maal ta'a x plus 2y taate jechuudha isheen jalqaba. Kana immoo kanaatiin gaafa baay'isnu x plus 3y ta'a jechuudha inni lammaffaamu. So iddoo kanatti 2 pi 1 hin arganne tokko lama si gadiin isaa tokko qofaadha jechuudha. Inni kan biraan b irra kan jiru maalluun jedhe iddoo kanatti find the values of x and y such that ax is equals to b yeroo ta'u nuun jedhe. Kana jechuun ax is equals to b yeroo ta'u jechuudha. Kana jechuun egaa amma iddoo kanatti ax in keenya maadhaan irra iddoo kanatti that is x plus 2y akkasuma x plus 3y hin jira
inni kuni eenyu faana wal qixxaatan b faana b'n immoo asitti meeqatu nu kenname that is 1 negative 4 jechuudha iddoo kanatti. So by equality of matrix dhaatiin immoo corresponding element maal ta'uu qabu wal qixxaachuu qabu. Kana jechuun x plus 2y is equals to 1 dha jechuudha. Inni kan biraan immoo x plus 3y immoo is equals to negative 4 dha jechuudha. Amma galaala kun system of linear equation ta'e jechuudha. System of linear equation kana immoo ofii keessatti solve godhaati. Sana booda value x fi y immoo ofii keessatti barbaaduu dandeessu. Yeroo keenya qusachuudhaatiif almost salphaadha waan ta'eef jechuudha. So gaas irratti innan sinii kaasuu barbaade maalidha? Kuni jalqaba irratti maal ture? Iddoo kanatti yoo dhuftanii ilaaltan jira tokko lama tokko sadi. Tokko zira tokko lama zirti tokko zira sadi as jira. So it is a coefficient ture jechuudha. Kuni coefficient matrix ture jechuudha. Iddoo kanatti coefficient matrix ture jechuudha. Inni kun immoo laala mallattoo wal qixxaachi kan jiru immoo jechuudha b ture jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan immoo x y kun immoo maal turan? Unknown turan miti. This unknown matrix ture jechuudha. Inni kun immoo unknown matrix ture jechuudha iddoo kanatti. Isa kana akkasiin qabataniif. So iddoo kanatti egaa the expression ax is equals to b is called a matrix form of the system dha jechuudha. Inni kan biraan laala iddoo kanatti ax kan jedhu kana is equals to b dhaatiin gaafa wal qixxeessini equation kana miti kan inni bakka bu'e jechuudha iddoo kanatti. So equation kana yookaan immoo system of linear equation kana gaafa bifa matrix itiin keenyu kana ta'a. So ax is equals to b is what? This is the matrix form of this system of linear equation dha jechuudha karaa biraatiin. Is called the matrix form of the system dha. Iddoo kanatti maal jedha? Consider the following system of linear equation jedha. System of linear equation kana ilaala. A11 jedhee akka kanatti nu kenname jira. That is system of linear equation. Amma asirratti system of linear equation kana can be written in matrix form as ax is equals to b goone barreessuu ni danda'ama. Sababiin isaa maaliifidha? Asirratti isa matrix dhaatiin nu kenname kana ax is equals to b kan jedhu kana erga system of linear equation jijjiiruu dandeenya. System of linear equation kana immoo gara matrix jijjiiruu ni danda'ama jechuudha. Isa immoo jijjiiruudhaatiif egaa maal goona iddoo kanatti matrix A kana too fudhanne aij m by n and the matrix x that is unknown matrix yookaan immoo x1 x2 up to xn too inni fudhanne akkasuma matrix b immoo b1 b2 bn too inni fudhanne jechuudha. Asirratti egaa the matrix A is equals to this is called the coefficient matrix jennaan jechuudha. Coefficient matrix. Matrix A jechuun egaa coefficient isaan kana jechuudha. Asitti A11, A12, A1n, A22, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN warra jennu kana. That is the coefficient matrix jennaan jechuudha. Akkasuma immoo iddoo kanatti it is called the coefficient matrix and the matrix A iddoo kanatti slash godhee b gaafa jedhu jechuudha. Bifa kanaatiin gaafa barreessu it is obtained by adjoining b to a. Adjoining b to a yookaan immoo matrix b kana matrix a tti makuudhaatiin jechuudha. It is called the augmented matrix of the system dha. Kana jechuun matrix A jennee akka kanaatti b yoo barreessine jechuudha iddoo kanatti. Matrix A kun is a coefficient matrix dha. Matrix B immoo warra qixxee ta'a jedhamee barreeffame kana jechuudha iddoo kanatti. So matrix kun walii galli isaa maal jedhama? It is augmented matrix jennaan jechuudha. Augmented matrix. Qormaata irratti yeroo tokko tokko fakkeenyaaf iddoo kanatti bifa kanaatiin isinii kenne jechuudha. Sana booda augmented matrix isaa fi coefficient matrix isaa barreessanii jechuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo which one is the augmented form or augmented matrix of this system of linear equations ni jechuu danda'a. So coefficient matrix barreessuudhaatiif let's say it is the coefficient matrix is denoted by A otoo hin jedhe jechuudha. Asirratti coefficient matrix jechuun egaa warra jalqaba irra jiru kana coefficient x, coefficient y, coefficient z babarreessaa jechuudha salphaadhumatti. Kanaaf iddoo kanatti coefficient x meeqadha? Tokko. Asitti coefficient x y meeqadha? Tokko. Asitti meeqadha? Coefficient z tokko. Sana booda isaan kun immoo b dha miti b warra ta'e kana maal godha jechuudha iddoo kanatti slash godhetanii jechuudha fuuldura tan barreessa jechuudha asitti 8. Sana booda immoo asitti annofa coefficient of x jalqaba irratti barreessine miti coefficient of x asitti meeqadha? Tokkodha jechuudha. As keessatti coefficient of y 2 dha jechuudha. Z hin jira as keessa z hin jiru ra'uu lama fakkeessa. Kanaaf iyyuu 0 bakka bu'aa jechuudha karaa biraati. Inni kan biraan iddoo kanatti ilaala x hin jira as keessa hin jiru. Kanaaf iyyuu x hin jiru ta'an coefficient isaa 0 ture jechuudha. Maaliif 0 times x 0 ta'a waan ta'eef. Inni kan biraan coefficient of y meeqadha? Tokko. Coefficient of z meeqadha asitti? 3. Asitti kan biraan qixxee ta'a kan jedhee jiru kuni ra'uu lamaffaa yookaan immoo iddoo kanatti jechuudha. Equation lamaffaa kan jiru meeqadha? 5. Iddoo kanatti immoo 9dha jechuudha. Bifa kanaatiin augmented matrix dha jechuudha. Inni kun augmented matrix sorry. Iddoo kanatti kuni
A B isa jenne sana jechuudha. This is augmented matrix dha jechuudha. Tokko augmented matrix barreessinu jira inni kan biraan maal jedhe coefficient matrix barreessinu. Coefficient matrix immoo gaafa barreessinu iddoo kanatti isa kana jechuudha salphaadhumatti. Jalqabarratti garuu coefficient matrix barreessuun narra ture. Isa kana sinta agarsuudhaaf jedhee keessa galee malee jechuudha. That is 1 1 1 2 0 0 1 3. Inni kun immoo maal jechuudha? This is coefficient matrix jennaan jechuudha isa kanatti. Coefficient matrix. Kana jechuun salphaadhumatti otoo iddoo kanatti jechuudha. X'n keenya is equals to b ta'uun irra jiraata. X kantu jennu asitti x jechuun matrix eenyutu jira? X y z dha jechuudha. X y z. Sana booda toon coefficient matrix kanaatiin baay'isee dirqama equation kana kennuu qaba jechuudha. Is equals to b gaafa fakkeenyaaf isinitti agarsiisu asitti. A kana asitti habarreessu 1 1 1 1 2 0 akkasuma immoo 0 1 3 times x jechuun maal jedhee x y z jedhee is equals to b immoo maal taaneera 8 5 9 ta'uu qaba jechuudha. Sana booda isa kana ta'uu walitti baay'isee kan afaan wal qixxaachuu qaba jechuudha. Haalaaluu walitti baay'isnee sana booda raala asirratti akka baay'atuuf akka hin baay'ine cheekgochuu qabna. Kun meeqadha? 3/3 matrix dha. Kunoo 3/1. Kanaafiyyuu warri keessaa wal fakkaatan irratti sirriidha. Kan nuti argannu maala? 3/1 matrix ta'a jechuudha. So gaafa walitti baay'isnu 1 1 1 kana kanatti baay'isna jechuudha. Kana jechuun x plus y plus z walitti daa'ama mitire. Ammoo ta'ansanii ishii kana immoo gaafa baay'isnu x plus 2y taati jechuudha. Isheen kun 0 times z 0 taati waan ta'eef. Inni kan biraan kan ammoo kanatti gaafa baay'isu 0 times x that is 0 1 times y that is y 1 3 times z plus 3z ta'e is equals to 8 5 9 ta'e. Sana booda kana gaafan equality of matrix fayyadamee wal qixxeessu x plus y plus z is equals to 8 akkasuma immoo x plus 2y is equals to 5 akkasuma immoo y plus 3z is equals to 9 ta'e jechuudha. So kunii fi equation jalqaba nuun kenname tokkodha jechuudha. Baazii gaaddoo kanatti kan nuti gaafatamni garuu maadha? Coefficient of matrix isa kana qofaa fi augmented matrix isa kana qofaa barreessina jechuudha. Isaan kana akkasini galuudhaatiif ani itti dabale malee jechuudha. Inni kan biraan exercise 3.15 immoo ilaallu. Iddoo kanatti maal jedha? Find the coefficient matrix and the augmented matrix of each of the following system of linear equations jedha. Asirratti coefficient matrix dhaatii fi augmented matrix akka barbaannu gaafatamne jechuudha. Fakkeenyaaf A irra kan jiru kan isin hojjedha. Kan nu kenname asirratti 2x plus y is equals to 5 and x minus 3 y is equals to 7 dha. Coefficient matrix kan jedhu kana A dhaatiin bakka buusuuti. This one is a coefficient matrix. Coefficient matrix haa jedhuti jechuudha iddoo kanatti. Sana booda coefficient matrix kana gaafa barbaadu jechuudha gaama warra coefficient x fi y fidee barreessaa jechuudha. So warra equation jalqaba irra jiru raawuu jalqaba irratti barreessaa jechuudha. Kanaafiyyuu lama tokko inni kan biraan immoo 1 negative 3 ta'a. This one is a coefficient of this matrix dha jechuudha. Coefficient matrix dha jechuudha salphaadhumatti. Coefficient of this equation. Inni kan biraan augmented matrix immoo gaafa barreessu jechuudha. A B jedhee gaafa barreessu is equals to jedhee jalqaba irratti coefficient matrix akkuma jirutti barreessu 1 negative 3 sana booda jedhee akka kanaatti asii gadi sarara lakkoofsa gidduu sarara. That is augmented matrix ta'uu sanatti agarsiisaa jechuudha. Sana booda warra equation kana immoo fuuldura sanatti barreessu jechuudha. 5 7 asirratti gaa orderii isaa eeggachuun sirna jira. Kun 2 1 5 kan jedhu kun raawuu jalqabaa irraa fudhanna. Asitti raawuu jalqabaa irra taa'uun irra jiraata jechuudha. Inni kan biraan B irra kan jiru immoo laala. B irra kan jiru. Asirrattis coefficient of matrix keenya A dha jedhee fudhadhuuti. Sana booda maal ta'a? 1 1 1 asirratti ilaala gaa. 3 variable qabna miti. Kanaafii kolomini 3 qabna jechuudha. Kan biraa immoo asitti 2 negative 1 negative 1 dha jechuudha. Asitti 2 asitti negative 1 asitti 1 dha wanti. Inni kan biraan 3 5 negative 9 ta'a. This one is a coefficient matrix dha. Augmented matrix keenya immoo AB keenya maal ta'a jechuudha. Coefficient of matrix barreessini matrix B ishee kana ishee alaa kana jechuudha. Adjoining itti goona jechuudha. Kana jechuun 1 1 1 2 negative 1 negative 1 positive 3 positive 5 negative 9 jenni sararasii gadi sararreeti 1 0 negative 1 goona jechuudha bifa kanaatiin. So kana bifa kanaatiin hojjechuun ni danda'ama. Inni kan biraani solution set of
system of linear equations kan jedhamu alaala. Solution isaa akkamitti akka barbaadnu jechuudha. Linear equation tokkootii fi asirratti maal jedha consider the system of linear equations ax plus ax is equals to b. That means it's a matrix form that nu kenname jechuudha. Of m linear equation in n variables. Linear equation nuti qabnu m dha yookaan baay'inni isaanii jechuudha. Akkasuma variable nuti qabnu n dha jennee yoo yaadna jechuudha. Then an ordered n tuple of numbers x c is equals to c1 c2 up to cn transpose jedhu kanati. Kana jechuun is a solution to the system ax is equals to b yoo ta'e jechuudha. If ac is equals to b and the set of all solutions of ax is equals to b is called the solution set of the given system jedhu kanati. Kana jechuun ax is equals to b keessatti jechuudha. Equation kana keessatti jechuudha. Kun immoo kana keessatti bakka x kana c kana yoo galchine jechuudha. C kana yoo galchine the if ac is equals to bc yoo dhugoomte jechuudha. Then c kuni yookaan immoo matrix c kan jennu kun jechuudha. Iddoo kan transpose gochuun isaa maalidha? Akka inni bakka jalaan fudhanne. C jechuun maalitiin bakka bu'aa ture jechuudha. C1, C2, Cn ture akka kanaati jechuudha. So akka kanaati barreessuudha. Transpose godhee barreessitu salphataa fi kanaaf kan inni akkas godhe jechuudha. So then the value yookaan matrix C kun jechuudha. It is the solution set of what? This ax plus b dha jechuudha. Kana fakkeenyaatiinis ni ilaalla gara gadiitti. Mee iddoo kanatti kana isinitti agarsiisu. Maal jedha? Solve the following system of linear equations jedha. System of linear equation kana solve goona jechuudha. Amma asirratti ilaala equation lamatu nu kenname. Variable immoo meeqa qabna? 3 qabna. So equation lamaa fi variable 3 gaafa nu kennamu jechuudha. Akkamitti solve goona isinitti fakkaata? Most of the time it is in terms of another variable dha kan isaan ibsaman jechuudha. In terms of another variable yookaan immoo variable tokko irratti hundoofne jechuudha. So mi'a sirraati y dhaatiif solve godhu salammaffaa irraati jechuudha. Let's say y is equals to maal ta'a? Negative 3z ta'a jechuudha. So y kana immoo fuudhee as keessaa galchu. Isa jalqabaa keessa jechuudha. Isa jalqabaa keessa gaafa galchu x plus 2 into y dhamdire bakka y immoo negative 3z galcha jechuudha. Is equals to 1. Sana booda 2 times negative 3 jechuun immoo meeqa ta'a? Negative 6z is equals to 1 ta'a jechuudha. Sana booda gaafan x dhaatiif asirratti solve godhu y is equals to x is equals to 1 plus 6z ta'a jechuudha. X is z is in terms of maali solve godheera jechuudha. Amma in terms of z solve godheera jechuudha. So solution keenya gaa asirratti bifa kanaatiin barreessuu danda'a. X y z jedhee is equals to jedhee bifa kanaatiin in terms of what? In terms of matrix formuudhaatiin barreessuu danda'a. Asirratti x jechuun maal jechuudha jedha? Is 1 plus 6z. Y jechuun maal jechuudha? Negative 3z. Inni kan biraan immoo z jechuun immoo z dhuma jechuudha iddoo kanatti. Where z is what? An element of real number dha jechuudha iddoo kanatti. Maaliifi value z kana real number kamiyyuu hin galchee y is ta'e z no y is ta'e x mala defined ta'a waan ta'eef jechuudha. So solution wanta kana bifa kanaatiin barreessuu ni danda'ama. Yookaan immoo solution set jennee is equals to jennee jechuudha. This x jalqaba irratti barreessina. Maaliifi x y z order fedhidhaatiin keenya waan ta'eef jechuudha. Sana booda that is y 1 plus 6z comma negative 3z comma z jennee bifa kanaatiin barreessuu dandeenya. Sana booda iddoo kanatti comma jennee iddoo kanatti jechuudha. Z is an element of real number jennee kaa'uun ni danda'ama jechuudha bifa kanaatiin. This is the solution of the given system of linear equation. That linear equation nu kenna system of linear equation nu kenna kanaatiif solution isaa bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraani solution of linear system of linear equation keessatti jechuudha. Wanta kana ilaala. Fakkeenyaatiif value x jechuudha. X is equals to 0 ta'u dhufe this equation kuni maal qaba? Solution qaba jechuudha. Fakkeenyaatiif yookaan immoo x is equals to lakkoofsa wayii ta'u dhufe m lakkoofsa wayii jechuudha. Then solution x kuni it has one solution qaba jechuudha. One solution qaba jechuudha. Inni kan biraan immoo ta'u fakkeenyaatiif 0 is equals to 0 ta'u dhufe 0 qixxeeta 0 ta'u dhufe immoo jechuudha. 0 qixxeeta 0 ta'u dhufe value x kun jechuudha. Yookaan immoo gaafa solve goonu jechuudha. 0 is equals to 0 ta'u dhufe immoo infinite solution dhuf qabaata jechuudha. Walakkoo wantichi inni kan biraan immoo ta'u fakkeenyaatiif 0 is equals to 2 ta'u dhufe yookaan immoo m lakkoofsa wayii ta'u dhufe jechuudha. It has no solution ta'a jechuudha. Sababiin isaa maal? 0 qixxeeta lakkoofsa wajjin wal qixxaachuu hin danda'u. Kanaaf has no solution ta'a jechuudha. Garuu 0 qixxeeta 0 kan jedhu kuni
yeroo baay'ee akkas ta'uu danda'a jechuudha. So it has infinite solution qabaa jechuudha. Isa kana gara gaditti ni ilaalla akka wanti isin ta'uu fida malee jechuudha. So iddoo kanatti maal jira? System of linear equation that has at least one solution. System of linear equation ni yoo xiqqaate solution tokko qabu maal jedhama? It is called consistent system jennaan jechuudha. Consistent system. Consistent system. Kuni qormaata irratti isinii dhufa. Qormaata irratti maal jedha? The system of linear equation that has at least one solution is called blank isin jedha. Sana booda filannoo keessa isinii fiduu danda'a yookaan immoo bakka duwwaa guutii ta'uu danda'a jechuudha. So iddoo kanatti egaa inni kan biraan immoo maadha? A system that does not have a solution. Solutionii kan hin qabne immoo maal jennaan jechuudha? It is an inconsistent system jennaan jechuudha. Solutionii kan qabuutiin at least solution tokko yoo qabaate yoo xiqqaa tokko yoo qabaate consistent solution jennaan. Yoo immoo solutionii sirumaayyuu hin qabu ta'e immoo maal jennaan? Inconsistent solution jennaan jechuudha. Akkuma jalqaba irratti isinii kaase iddoo kanatti yoo x is equals to m dhufate it has one solution qaba jechuudha. That means it is consistent solution dha jechuudha. Akkasuma immoo 0 is equals to 0 dhufe immoo infinite solution dha miti. At least one solution gati jedhu consistent dha jechuudha. Yoo immoo 0 is equals to m yookaan immoo 0 is equals to lakkoofsa dhufa ta'e that is inconsistent system dha jechuudha. Kana jechuun solution hin qabu jechuudha. Mee iddoo kanatti example dhaatiin isin agarsiisu. Determine if the following system of linear equation is consistent jedhe. Yoo systemni kuni consistent akka ta'e barbaadida salphaadhumatti yookaan immoo solution akka inni qabu jechuudha. Yookaan immoo hin qabu akka inni gargar baasnu jechuudha. Mee iddoo kanatti kana elimination method dhaatiin solve godha. Kana jechuun x minus 2y is equals to 1 akkasuma immoo negative x plus 3y is equals to 0 kan jedhu kana jechuudha. Akka kutaa sagalitti baratanitti callisee walitti haida'u x plus negative x that is 0 negative 2y plus 3y that is y is equals to 1 plus 0 that is 1. The value of y is what? Y is equals to 1 it is. So x dhaatiif immoo gaafan furu isa jalqabaa keessa galchu. X is equals to 1 plus 2y taamtire isa jalqabaa keessa nan galchu. Kanaaf x is equals to 1 plus 2 times 1 that is 2 is equals to 3. So aga masarati ilaala value y is ta'e x is argate. So it is what? Consistent dha jechuudha. Consistent dha jechuudha iddoo kanatti. Consistent dha jechuudha iddoo kanatti. Sababiin isaa maaliifidha? It has at least one solution qaba waan ta'eef. Yoo xiqqaate solution tokko arganneerra waan ta'eef jechuudha. It has one solution. Mee kana immoo ilaalu iddoo kanatti. Determine if the following system of linear equation is what? Is consistent akka ta'e barbaadna jechuudha asirratti. Mee isa jalqabaa kana ammas akkuma ammaatti callisee walitti haida'u. Iddoo kanatti x minus y is equals to 1 kan jedhuu fi negative 2x plus 2y is equals to 0 kan jedhu kana. Mee asirratti isa jalqabaa kana lamaatiin abaayisu. Sana booda immoo walitti haida'u. Lama baayisu x 2x ta'a plus negative 2x 0. Akkasuma immoo 2 times negative y that is negative 2y plus 2y that is 0 is equals to 2 times 1 that is 2 ta'e jechuudha. Kanaafuu 0 is equals to 2 ta'e jechuudha amma asirratti. Lakkoofsi immoo yeroo kamiyyuu maal ta'uu danda'u? 0 wajjin wal qixxaachuu hin danda'u. 0 is equals to 2 ta'uu danda'a? Hin danda'u. Kanaafiyyuu 0 is equals to 2 yookaan immoo 0 qixxeetaan lakkoofsa dhufa yoo ta'e maal ta'an isin jedhe it has no solution dha jechuudha. Solution tokkoyyuu hin qabu kan jedhu asitti isinii kaasitan ture jalqaba jechuudha. Kanaafiyyuu solution tokkoyyuu immoo hin qabu taana maal jenneera? If a system does not have a solution, it is called what? Inconsistent jenne jechuudha. Inconsistent jenne jechuudha. Kanaafiyyuu kuni maal ta'a jechuudha? It is inconsistent ta'a jechuudha. Inconsistent. Iddoo kanatti jechuudha. Inconsistent ta'a jechuudha iddoo kanatti. Yaa okay iddoo kanatti eessisa kun hafa. Inconsistent jennaan jechuudha isa kanaatiin. Sababiin isaa maalidha? Solutionii hin qabu waan ta'eef jechuudha. By the way ishii kana sirriitti itti fayyadamna ishii kana. Isheen iddoo kan isinitti hime kana qabachuudhaatiif yaala ishee kana jechuudha. Yoo variably wayii qixxeetaa lakkoofsa yookaan immoo dhufa yoo ta'e that has one solution. Solution tokko qofa qaba. Yoo immoo 0 qixxeetaa 0 taate immoo infinite solution qaba. Yoo immoo 0 is equals to a number taate immoo jechuudha. It has no solution ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin barbaaduu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan exercise 3.16 kana immoo ilaalu. Determine if each of the following system of linear equations
is consistent or inconsistent akka ta'e bakka barbaadnu jechuudha asirratti. Mee A irra kan jiru kana wajjin A irra kan jiru kana 2x minus y is equals to 2 akkasuma immoo x plus y is equals to 1 kan jedhu sunu kenname. So system of linear equation kan solve gochuudhaatii fi mee elimination method yaa fayyadamu. Walitti taa'ida'u calliseedhuma inni jalqaba maal ta'a 3x kun immoo negative y plus y gaafa godhu 0 ta'a jechuudha is equals to 2 plus 1 that is 3 ta'a jechuudha. Asitti callisteedhuma tokkicha callistee walitti ilaala tokkicha immoo lakkoofsaatiin baay'istaa jechuu dandeessu. Sababiin akkasitti gochaa jiru fidamaadha. Variable tokkos akka inni naa balleessu gochuufidha. Asirratti lakkoofsaatiin baay'isuun nan barbaachisu. Maaliif kunii fi kuni the same magnitude qabu kan immoo akkasuma immoo maal opposite sign immoo qabu. Kanaaf iyyuu walitti dee salphaadhumatti baduu danda'u jechuudha. Ijaa kanaaf iyyuu gaddoo kanatti homaatiin baay'isuun nan barbaachisu. So asirratti x dhaatiif gaafa furu x is equals to 1 ta'a jechuudha. Amma asirratti gatiin x tokko argateeti gatii y solve gochuun nun rakkisu jechuudha. As keessa value x gashine gatii y barbaanna. Fakkeenyaaf isa jalqabaa kana keessaa galchu. Y is equals to 2 minus 2x taati jechuudha. Sana booda y is equals to 2 minus bakka x kana tokko naan galchu taati y is equals to 0 ta'e jechuudha. Amma value x ta'e value y maal argadheera lakkoofsa argadheera. Kanaaf iyyuu lakkoofsa argannaan immoo this has one solution dha jechuudha. Solution tokko qabaannaan immoo maal jennaan jenneera this consistent jenneera. Consistent jennaan jechuudha isa kanaatiin. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti b irratti immoo dhufna. B irratti immoo gaafa dhufnu kanaatiif immoo solution yaa barbaadu. Asirratti negative x plus 2y is equals to 5 akkasuma immoo 2x minus 4y is equals to negative 4 kan jedhu kanaatiif jechuudha. Sana booda asirraati kana meeqaatiin yoon baay'ise lakkoofsuun variablein kuni tokkoon sanaa baduu danda'a kan jedhu ayyaadu. Asirraati kana lamaatiin abaasu. 2 times negative x that is 2x so gaafa walitti da'u maal ta'a jechuudha 0 ta'a jechuudha. Akkasuma immoo gaasitti 4 times 2 gaafa godhu 2 times 2 gaafa godhu 4 ta'a 4y plus negative 4y gaafa 0 ta'a. So 0 is equals to 2 times 5 gaafa godhu 10 dha. 10 plus negative 4 that is positive 6 dha. Asirratti kun maal dhufe 0 is equals to 6 dhufe jechuudha. So 0 is equals to 6 wanta dhamu waan hin jirredhaatii fi this one is what inconsistent ta'a jechuudha. Inconsistent ta'a jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu inni kun immoo has no solution dha jechuudha salphaadhumatti immoo gaafan sin deebisu jechuudha. Inni kan biraani to find out all the possibilities regarding the solutions of system of linear equations consider the case when you have system of two linear equations into variables. Asirratti consider a general system of two linear equations into variables. Asirratti system of linear equationini equationii lamaaf sanaa ol qabaachuu danda'an. Garuu as keessaatti immoo specific godhee two linear equation. Linear equationii lama qofa warra ta'e yoo ta'e jechuudha. Isaaniin alal variable lama qofa qabaate jechuudha. Asirratti a1x plus b1y is equals to c1 yoo ta'e akkasuma immoo a2x plus b2y is equals to c2 yoo ta'e where a1 and a2 are not both 0 asirratti immoo not both 0 lamaan isaanii 0 0 miti ta'an yoo ta'e jechuudha. These are equations of two lines. Asirratti equationii line lama ta'uu danda'u. Say L1 isa jalqabaatiin haa jennu kanaatiin akkasuma immoo L2 immoo isa lammaffaa kanaatiin L2 immoo haa jennu. Line 1 line 2 salphaadhumatti jechuudha. Amma egaa graphical methodidhaan akka barattan jechuudha. Kutaa 9 ta'u kutaa 10tti equationii lama jechuudha. Yoo graafiin isaanii si'a tokko wal tuqee maal jettanii barattan it has one solution yookaan immoo exactly one solution qabaatanii barattan. Yoo immoo overlap ta'e immoo jechuudha yookaan immoo yoo lamaan isaanii walirra bu'an immoo maal jettanii barattan it has infinite solution qabaatanii barattan. Yoo immoo lamaan isaanii walitti tuqanii walirratti hin bu'an yoo ta'e immoo jechuudha maal jettanii barattan it has no solution kan jedhu barattanii ture. Iddoo kanatti maal jedha there are only three possibilities about the intersection points of these two lines. Laayinoonni kuni possible intersection sadii qofa qabu. Yookaan wal qaxxaamuruu danda'u yookaan immoo fakkeenyaatiif laayiniin lama jechuudha. Laayiniin lama yookaan wal qaxxaamuruu danda'a bifa kanaatiin. Yookaan immoo maal ta'uu danda'a lamaan isaaniiyyuu wal qaxxaamuruu dhiisuu danda'u bifa kanaatiin jechuudha. Yookaan immoo lamaan isaaniiyyuu filannoonni qaban maal ta'uu danda'a walirra bu'uu danda'u bifa kanaatiin jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu. Filannoo kana achitti equationii lama kan inni ta'uu danda'u hin jiru jechuudha. Graafii isaa gaafa kaasnu.
So iddoo kanatti egaa maal jedha? These lines L1 and L2 intersect exactly at one point. Point tokko irratti wal qaxxaamuru yoo ta'e jechuudha. This point of intersection is the only solution of the given system of linear equation. Linear equation sanaatiif yookaan immoo system of linear equation sanaatiif jechuudha. Solutionii kan ta'u bakka itti isaan wal qaxxaamuran sanadha jechuudha. Fakkeenyaatii fi giraafii kanarratti jechuudha. Let's say this one is L1 toon jedhee kanaatiin jechuudha. Line 1 irraati gaafan kaasu. Inni kan biraan immoo L2 immoo bifa kanaatiin too ka'ee ta'e jechuudha. Amma intersection point isaanii eessadha? Iddoo kanatti this point is what? Yookaan immoo x, y mataa isaa danda'e qaba miti pointiin kun coordinate plane keessa jira waan ta'eef. Sana booda pointii kana qofaatu maal jechuudha? It is the solution of the system of linear equation yoo kenname sanaatiifidha jechuudha. That is exactly one solution qaba jechuudha. Karaa biraatiin consistentidha jechuudha karaa biraatiin. Inni kan biraan immoo L2 kunii fi L1 kun jechuudha parallel ta'uu danda'u. Parallel lines and they do not intersect. Sirumaayyuu wal qaxxaamuruu dhiisuu danda'u jechuudha. Kana jechuun bifa kanaatiin yoo qabaanne laayiniin tokko akkasitti laayiniin tokko immoo akkanaatti jiru. They are parallel line yoo ta'an jechuudha asirratti. This one is L1, this one is L2 yoo ta'an. Parallel yoo ta'anii lamaan isaanii jechuudha. In this case jedhetu gaddu kan the given system of linear equation has no solution. Yeroo giraafii isaanii kaasnu jechuudha salphaadhumatti. Yeroo giraafii isaanii kaasnu lamaan isaaniiyyuu parallel ta'uu yoo ta'e jechuudha. Parallel ta'uu yoo ta'e then they have no what? They have no solution jennaan jechuudha sanamma. Yoo immoo yeroo giraafii isaa kaasnu yoo wal qaxxaamuru ta'e immoo jechuudha iddoo isaa wal qaxxaamuran suni maal jennaani? It is the solution of that system of linear equation jechuudha. Inni kan biraan possibility sadaffaa kan nuti qabnu the lines L1 and L2 coincide yookaan immoo walirra bu'u yoo ta'e jechuudha. Identical yoo ta'anii in this case the all ordered pairs of the number satisfying one of the two equations of the system on one of the two lines are the solutions of the given system and in the system has what? Infinitely many solutions. Yoommoo bifa kanaatiin fakkeenyaatiif gaafa kaasnu giraafii wayii akka kanaatti ka'ee yoo ta'e akkasuma immoo giraafiin inni kan isa tokkooti immoo jechuudha laayiniin lammaffaas immoo irra bu'a yoo ta'e jechuudha bifa kanaatiin akka jal'isee kan ta'u taane egaa really walirra bu'a yoo ta'e jechuudha inni adiis inni gurraachis jechuudha then L1nis kanumadha L2nis kanuma yoo ta'e then it has what? Infinite solution jennaan jechuudha bifa kanaatiin immoo so amma gaafa kaasnu jechuudha egaa solutionii wanta tokko barbaadudha jechuudha. Infinite solution ammoo one solution jedhamu akkasuma immoo has no solution ta'uu isaa gargar baasuudhaaf jechuudha. Tokko elimination method fayyadamuu dandeenya. Inni karaa biraa maal gochuu dandeenya jechuudha. Graphical method illee fayyadamuu dandeenya jechuudha bifa kanaatiin. So, document maal jedha? Thus, a given system of linear equations has either one solution, linear equation system of linear equation jechuudha. Yookaan solution tokko qabaachuu danda'a, yookaan immoo no solution ta'uu danda'a, yookaan immoo infinitely many solution ta'uu danda'a. Isaan kana sadanii alatti tasumaayyuu solution biraa qabaachuu danda'a. Yookaan solution tokko qofaa qaba, yookaan immoo solution hin qabu, yookaan immoo solution baay'ee qaba jechuudha. Kana sadanii alatti hin jiru jechuudha kan biraa. A consistent system has either only one solution or infinitely many solutions. Consistent dha kan nuti jennu yookaan solution tokko yookaan immoo solution baay'ee yoo qabaate jechuudha. Inconsistent kan nuti jennu immoo has no solution gaafa ta'u jechuudha. Inconsistent gaafa jennu faallasa kanaati jechuudha. Kana dhugaa ta'ee waan isinitti himu jechuudha. Ofitti amanee jechuudha. Iddoo kanatti qormaata irratti barsiisanii fida. Consistent jechuun maal jechuudha? Inconsistent jechuun immoo maal jechuu akka isin gaafata jechuudha. Akkasuma immoo entrance irratti illee ni dhufa jechuudha gaaffinni. Inni kan biraani determine if each of the following system of linear equation has only one solution, no solution or infinitely many solution jedha. Tokko giraafii isaa kaastanii gargar baasuun ni danda'ama. Inni kan biraan immoo akka isa jalqaba irratti hojjechaa turre sana hojjettanii gargar baasuunis immoo ni danda'ama jechuudha. Mee fakkeenyaatiif eerra kan jiru qofaa hojjedhee isin agarsiisu karaa lachuu graphical methods, elimination methods. Jalqaba irratti elimination method haa fayyadamu. X minus y is equals to 1, x ni jalqaba plus sorry. X minus y is equals to 3. Sana booda kana elimination method yaa fayyadamu. Calliseen walitti taa'idhaa'u 2x taati kun immoo 0 taati is equals to 4 x is equals to meeqa ta'a jechuudha 1 over no positive 2 taati jechuudha. Gatiin x positive lama. Akkasuma immoo gaafa gatii y immoo solve goonu jechuudha y is equals to 1 minus
x ta'a jechuudha. Isa jalqabaatti gaafa furru y is equals to meeqa ta'a jechuudha? 1 minus 2 that is negative 1 ta'e jechuudha. Valuun x lamadha, valuun y immoo negative tokkodha. So amma tokko gatii arganne jechuudha. This solution wanta kana maal jechuudha? This has one solution dha jechuudha. One solution, only one solution qaba jechuudha. Mee immoo kana immoo graafiidhaatiin immoo kaasne iddoo kanatti. Graafiidhaatiin immoo toon kaasee isinitti agarsiise iddoo kanatti graafii isaa immoo akaasnu. Laayinii kana tokko isaatiif jechuudha. Iddoo kanatti laala x plus y is equals to 1 non jedhe. XY intercept method fayyadamee akaasu. XY intercept method fayyadamee gaafan kaasu. X interceptis ta'ee y intercept gaafan barbaadu 1 hidhamti isheen kun. Gatii x gaafan 0 godhu gatii y meeqa ta'a? Tokko ta'a. Kana jechuun iddoo kana akkasuma immoo gatii y immoo gaafa 0 goonu gatiin x meeqa ta'a? Tokko ta'a jechuudha. Kana jechuudha. Kanaafiyyuu kana gaafa graafii isaa kaasnu linear equation waan ta'eef pointii arganne sana lamaan wal quunnamsiifna jechuudha bifa kanaati. Kuna wal quunnamsiifne bifa kanaati. This one is x plus y is equals to 1 dha jechuudha. Inni kan biraan immoo x minus y is equals to 3 kan jedhu kanas immoo barbaadnu. Kun immoo yeroo x intercept isa barbaadnu gatii y 0 guna x is equals to 3 ta'a. That is iddoo kana jechuudha karaa biraatiin. Inni kan biraan immoo gaafa y intercept immoo barbaadnu y intercept barbaaduudhaaf gatii x 0 guna jechuudha. Kana jechuun y is equals to negative 3 ta'a jechuudha. Negative 3 kana jechuun immoo safara kana wayii akkas ta'a jechuudha. So kana akka kanaatti wal quunnamsiifnu immoo kana ta'a jechuudha. This one is x minus y is equals to 3 ta'a jechuudha. So amma galaalaa sirraati si'a tokko qofaa wal qaxxaamura yoo ta'e maal ta'a jenneera? Tiyaasonilii one solution qabaane. Takka malee wal qaxxaamura asirratti graafiin kun lama. Sirumaa wal qaxxaamuruu danda'a kana booda hin danda'u. Kanaafiyyuu tiyaas one solution jennaani jechuudha iddoo kanatti. Graphical methods, elimination methods wal fakkaatadha jechuudha. Kan biraan iddootti isaan wal qaxxaamuran kuni maal jennaani? It is the solution of this system of linear equation jechuudha. Bakka itti isaan wal qaxxaamuran kuni jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan biirra kan jiru kana isiniif hojjedhu. Almost isumadha. Biirra kan jiru kana isiniif hojjedhu. Biirra kan jiru biirra kan jiru biirra kan jiru kun maal jedha? X minus y is equals to 0 akkasuma immoo negative 2x plus 2y is equals to 3 dha jechuudha. Iddoo kanatti kana lamaanii iddoo kanatti maal godhu? Elimination methodidhaatiin jalqabaa hojjedhu. Sana booda isa irra keessaa kana lamaatiin abaayisu. 2 times x that is 2x, 2x plus negative 2x that is 0. 0 iddoo kanatti 2 times negative 2 that is negative 2y plus 2y that is 0 is equals to 2 times 0 0 plus 3 that is 3 0 is equals to maal ta'e 3 ta'e. Bifa kanaatiin yoo ta'e egaa maal ta'an siniin jedhe tiyaas no solution ta'as jenneerra. 0 qixxeeta lakkoofsa dhufa taana tiyaas no solution. So solution gatii hin qabne gaaddoo kanatti graafii isaa yeroo kaasuun maal ta'uu qabu jechuudha? It must be what? Parallel line ta'uu qabu jechuudha. Graafii isaanii gaafa kaasu. Fakkeenyaaf kaasnee haa ilaallu iddoo kanatti ilaala x minus y is equals to 0 kan jedhu kana kaasnu. Kana jechuun x is equals to y ta'a jechuudha. Kana jechuun 0,0 keessa darbaa jechuudha graafiin keenya bifa kanaa wayiitti akkas ta'a jechuudha. This one is what? X minus y is equals to 0. XY intercept fayyadamne gaafa kaasnu jechuudha. Inni kan biraan immoo kana immoo kaasnee ilaallu. Negative 2x plus 2y kan jedhu kana jechuudha. So iddoo kanatti egaa x intercept barbaadu jalqabarratti. X intercept jechuun gatii y 0 godhee jechuudha. Kana jechuun negative 2x is equals to 3 ta'a jechuudha. X is equals to negative 3 over 2 taati jechuudha. Kanaafiyyuu gatiin x safara kana yoo ta'e negative 3 over 2 jechuudha iddoo kana. Yoo ta'e akkasuma immoo gatii eenyuun barbaada jechuudha amma gatii y intercept barbaada jechuudha. Y intercept barbaadudhaaf immoo gatii x kana maal godha? 0 godha jechuudha. Sana booda 0 iddoo kanatti maal ta'a? 2y is equals to 3 taati jechuudha. Kana jechuun y is equals to 3 over 2 taati jechuudha isheen immoo. Kana jechuun immoo eessa jechuudha? Iddoo kana ta'e fakkeenyaatii fi kana lamaaninnaan wal qaxxaamu akka kanatti wal quunnamsiisu almost parallel line dha jechuudha. Akka nama asirratti jallisee kana qofa otoo hin taane gaafa sirriitti square line fayyadamtanii kaastan jechuudha. Sirrii isinii dhufaa jechuudha. 2y is equals to 3. So this is parallel line dha jechuudha. Parallel line dha jechuudha. Inni kan biraan siirra kan jiru kana immoo graphical method isaa ofii keessaniitii hojjettu ani elimination method isa qofa isiniif hojjedhu. Iddoo kanatti maal jira? 2x plus y is equals to 3 akkasuma immoo 3x plus 6y is equals to 9 jedha iddoo kanatti. Sana booda kana elimination methodidhaatiin fayyadamuudhaatii fi tokkoosaa lakkoofsa wayiitiin baay'ise sana booda naa walitti da'u 0 kanaa ta'uun barbaada jechuudha.
So gasirratti mee ani jalqabarratti y kana 0 godhu. Kanaaf negative 6 dhaatiin abaasu. So negative 6 dhaatiin gaafa baasu negative 6 times 2x that is negative 12x plus 3x gaafa goonu meeqa ta'a? It's about 9x taate jechuudha negative. Negative 6 times y negative 6y plus 6y gaafa goonu 0 taate is equals to negative 6 plus no negative 6 times 3 gaafa goonu 18 plus 9 gaafa goonu immoo negative 9 ta'a jechuudha kan maaliif negative atiin baasnaa. So x is equals to positive 1 ta'a jechuudha. Asirratti gatiin x tokkodha. Gatii y immoo as keessa galchinee barbaadna jechuudha. Y is equals to 3 minus 2x ta'a jechuudha. Y is equals to 3 minus 2 taate jechuudha. Karaa biraatiin y is equals to 1 ta'a jechuudha. So asirratti gatii x ta'e gatii y arganne irra waan ta'eef solution keenya maal jechuudha? It has one solution qabaata jechuudha. Giraafii isaa gaafa kaasnu gaa the intersected at one point ta'a jechuudha. Point tokko irratti wal qaxxaamuru jechuudha salphaadhumatti. Point tokko irratti maal godhu? Wal qaxxaamuru jechuudha. So inni kun kana fakkaata jechuudha. Bifa kanaatiin ilaaluun ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan exercise 3.17 immoo wal faana ilaallu gaafii muraasa. Determine if each one of the following system of linear equation has unique solution. Unique solution jechuun karaa biraatiin one solution jechuudha. One solution jechuudha salphaadhumatti. No solution or infinitely many solution jedha iddoo kanatti. So isaan kana lamaan wal faana solve goggoona jechuudha. So asirratti gaamee eerra kan jiru kana qofa isiniif hojjedhu isinii warra hafee hojjettu. Elimination method qofa fayyadamuudhaan. X minus y is equals to 1. X plus y is equals to 5 jedha jechuudha iddoo kanatti. So elimination method kan fayyadamu kana lamaan callisee irratti ta'e 2x is equals to kun 0 taati waan ta'eef is equals to 6, x is equals to 3. So y is equals to maal ta'a jechuudha. Asirratti gaba furru 5 minus 1 taati x taati jechuudha. So y is equals to 5 minus 3, y is equals to 2 ta'e jechuudha. So value x fi value y tokko qofa gatiin argadhe it has unique solution dha jechuudha. Inni kun unique solution dha jechuudha iddoo kanatti. Unique solution dha jettanii deebisuu dandeessu jechuudha. Biif irra kan jiru immoo ofii keessaniiti akkasiin hojjettanii sin jajjabeessaa jechuudha. So video kan irratti kan nuti waliin ilaalle maala system of linear equation keessatti solution isaa akkamitti akka barbaannu waliin ilaalle jechuudha. Akkasuma immoo augmented matrix jechuun jechuudha. Coefficient of matrix jechuunis immoo maal jechuu akka ta'e waliin ilaalle ture jechuudha. Video keenya paartii itti aanu irratti maal waliin ilaalla? Paartii salgaffaa irratti homogeneous system of linear equations and solutions of system of linear equation kan jedhu kana lamaan waliin ilaalla jechuudha. Ani barsaa keessan Fayyisaa Haayiluun ture. Haga video itti aanu irratti wal arginutti nageenyi isiniif haa ta'u isiniin jechuu barbaada. Nagaatti tura. Nagaatti.